Yakka maltummaa gowwoomsuu cimaadhaan kan himataman Luba Balaayi Makonnin sobaan akka irratti qindaa'ee akka to'ataman jaarraa jecha ragaa ittisaa yeroo dhiyeeffatan dubbatan. Ragaalee ittisaa Luba Balaayi waammatan 5 keessaa nama dhaddacha har'aa irratti jecha kennaniiru. Yakka maltummaa gowwoomsuu cimaan kan himataman Luba Balaayi Makonnin uffata keelloo hidhamtoota yeroo beellamaa uffachuun abukaattoowwan 2 waliin dhaddacha irratti argaman. Luba Balaayi sanadoota sobaa walii galatti doolaara miliyoona 6 fi 50 lakkoofsa herreegaa baankii Gamtaa Afrikaa keessaa bayii ta'ee namoota 4f akka kaffalamu gaafatan baankiin daldala Itoophiyaa damee Gamtaa Afrikaatiif dhiyeessaniiru jechuudhaan himataman. Isaanis mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha farra malaamaltummaa irratti ilaalamaa tureera. Galmee himataa Luba Balaayi ittiin himataman keessatti himatamtoonni biroo lamas isaanii ilaalamaa kan jiru yommuu ta'u, himatamtoonni lamaan maqaa fi lakkoofsi herreegaa baankii isaanii sanada sobaa baankichaaf dhiyaate irratti kan argamudha. Haaluma kanaan himatamaa lammaffaa kan ta'e Iyyaasuu Indaalee fi himatamaan sadaffaan Barakat Mulaatis ragaalee ittisaa dhiyeeffachuun jecha isaanii akka kennan taasisaniiru. Sobaan irratti qindaa'e gocha ittiin shakkamanii to'annoo jala oolan sobaan irratti qindaa'e jechuun kan ibsan Luba Balaayi Makonnin ragaaleen ittisaa isaanii jecha kennuu isaaniitiin dura jecha ittisaa dhiyeeffataniiru. Haaluma kanaan dhimmi isaanii ittiin himataman na hirmaachisuu miti, gaafiidhaaf kan na dhiyeessu miti kan jedhan himatamaan yakka ittiin himataman akka hin raawwanne mana murtii irratti deddeebi'an himatan. Kana malees haala guyyaa yakkichi itti raawwateera jedhamee fi to'annoo jala ittiin oolan kan himan himatamaan kun guyyichatti gara qe'ee Gamtaa Afrikaa kan deeman dhimma amantaa wal qabatuun akka ta'e dubbatan. Haaluma kanaan guyyichatti akka lakkoofsa Itoophiyaa 7/2016 dhibba Tsabalaa fi Tsaadiqiif mana nama isaan beekan Salamoon jedhamuun waamamuun kan himan Luba Balaayi Makonnin magaalaa Finfinnee hoteela Hiltanitti erga wal arganii booda Luba Balaayi nama Tsaggaayee jedhamu waliin akka gara mana isaanii deeman himuu dubbatan. Sana boodas namni Tsaggaayee jedhamu qe'ee Gamtaa Afrikaatti goranii xalayaa erga kennanii booda achumaan akka deeman itti himuu damee baankii daldala Itoophiyaa qe'ee Gamtaa Afrikaa keessatti argamu akka isaan geesse himu. Sana boodas isaan teessoo keessummoonni baankichaa irra taa'anii dabaree eeggatan irraa erga taa'anii booda namni Tsaggaayee jedhamu bilbila haasaa mana baankichaa keessaa bahuu dubbatan. Itti aansuudhaanis maneejarri baankichaa isaan ofitti waamuun nama sanada sobaa dhiyeesse akka waamanii fi sananni baankichaaf dhiyaate sirrii akka hin taane itti himuu dubbatan. Sana boodas qaamolee nageenyaan akka to'atame himan. Ani diinan qabam sanada sobaa kaffaltiin akka itti raawwatamu dhiyaate irratti maqaas ta'e lakkoofsi herreegaa baankii isaanii akka hin jirre kan himan Luba Balaayi Makonnin sanadicha harkaanuu akka hin tuqne dubbatan. Namoonni 4 maqaa fi lakkoofsi herreegaa baankii isaanii sanadicha irratti kaa'ames bakka bu'ummaa kan hin laanneef ta'uu himan. Ani nama diina qabu kan jedhan himatamaan yakkichi irratti kan qindaa'e ta'uusaa himaniiru. Gama biraatiin ragaaleen ittisa Luba Balaayi Makonnin waammatan 5 keessaa 2 galmee isaanii keessatti kan himataman yommuu ta'u, himatamtoota lammaffaaf sadaffaa kan ta'an Iyyaasuu Indaalee fi Barakat Mulaatu jecha ragummaa isaanii laataniiru. Ragaaleen ittisaa lamaanuu dhaddacha irratti waliin dhaabbachuu isaanii alaa Luba Balaayi waliin hariiroo akka hin qabne mana murtiitti kan himan yommuu ta'u, sanada kaffaltiis Luba Balaayiif kan hin kennine ta'uu himaniiru. Gama biraatiin hojii investimentii qonnaa irratti akka bobba'e kan hime himatamaan lammaffaa Iyyaasuu Indaalee hojii komishinii akka hojjetu kan himame himatamaan sadaffaan Barakat Mulaatu ragaalee ittisaa waammachuudhaan jecha akka laatan kan taasisan yommuu ta'u, lachuu yakka ittiin himataman keessaa harka akka hin qabne himaniiru. Kana malees himatamtoonni lachuu lakkoofsi herreegaa baankii isaanii akkamiin sanadicha irratti galmaa'uu akka danda'e kan hin beekne ta'uu abbootii seeraatti himaniiru. Manni murtichaas ragaalee ittisaa Luba Balaayi Makonnin hafan 3 dhaggeeffachuudhaaf
akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 2 bara 2017tti beellama qabateera. Gama biraatiin abbaan alangaa kanaan dura ogeeyyii baankii daldala Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaa 3 jecha ragummaa isaanii akka kennan gochuun isaanii ni yaadatama. Galmee luba Balaayi Makonnin ittiin himataman keessatti himatamtoota 4ffaa fi 5ffaa kan turan Alamaayyoo Saamu'eelii fi Abarraa Margaa teessoo isaaniin argamuu waan hin dandeenyee fi guyyoota beellamaatti argamuu dhabuu isaaniitiin manni isaanii akka adda cituusaa gabaafameera. Gabaasni kan BBC'ti.